Seenaa meenaa deebista bakka kanatti jechuudha bakkuma amma hin dubbate kana. Caafanni qulqullaa yeroo inni gara gooftaatti garagalutti golgichi isa duraan hin fuudhama jedha. Caafanni qulqullaan akkana jedhe kun isa kamidha? Kan Phaawulos gooftichi kuni hafuura qulqulluudha jedhe kan dubbataa jiru kun caafanni qulqullaan kun isa kamidha? Kana gaafa jedhu laa dudduubatti deebinee ilaaluu gaafa tabeeta jalqabarraa gaafa kaatu soorsii waan kanaa yookaan immoo bu'uura waan kanaa ilaaluu dandeenya. Garuu iddoodhuma ammaa 17 irratti isaan maayoon waa'ee hafuuraatirra jira waan ta'eef isa kana booddeetti deebina. Garuu isuma kana afaan Amaariffaa afaan Oromoo kana afaan Ingiliffaa godhiitii ilaali. Iddoodhuma kanarra. Afaan Ingiliffaatti laardima jechuudha malee waan biraan qabu keessa. Ani akkas siin jedhee barka naa miidhaan. Waan si gaafatame jechicha Phaawulos dubbatu yeroo takka. Eewa Lord jechuun waaqaa fi waaqaa qofan jedhamu bara uumamaa hedduun jedhama si galte Lord jechuun waaqaa fi qofan jedhamu. Akkasiin jedhe mee bakka san usun gahin seena naaf obseerota. Caafanni qulqullaa yeroo inni gara gooftaatti garagalutti golgichi isa duraa hin fuudhamaa kan jedhu kun isa kanarra hiiku jira Phaawulos. Goofticha inni jedhame kun hafuura qulqulluudha jedhee dubbachuu jira. Tole. Eessatti jedhame jechi kun eessa jira bakka kamirra jira? Phaawulos eessarraa fuudhee jechi kun akkana caafanni qulqullaa keessa akkana jedhee jira eessatti jechuu jira? Eessarraa fudhatee jechuu jira mee? Ashi jalqabuun irraa kaasnuu laalli. Beelaali. Soorsiin isaadhaa eessa mee? Jechi kun kan jiru eessa keessa jira? Macaafa keessa. Rakkinaan qabu. Imraan. Okay, seenaa wana laalime. Gaaffii jalqabaarraa kaattee talaama. Gaaffii jalqaba na gaafatteerraa. Golgaa waa'ee golgaatiin wal qabata taanaani gara ba'uutti achi deebina. Ba'uu keessa deebi'a jechuudha. Akka sadarkaatiin gaafadha kaasuni mucaan suni waan guddaa waan beeknee fi saba saniif jecha irra beekumaan akkuma macaafa jedhu. Miti laa amma wanti ati nama xiqqoo si waa beeku jedheetiin si gaafadha. Inni rakkinaan qabu isa deebisiin deebisa isa kanaaf rakkinaan qabu garuu deebiin waa'ee abbaaf waa'ee ilmaa waa'ee hafuura qulqulluudha kan wal gaafachaa jirru miti waa'ee kanaa yoo dura xumuruu qabna maali hafuura qulqulluu waaqa gochuudhaaf bakka kana fidattee mi'ati mee bakki kuni soorsiin isaadha eessa Phaawulos wanni kun dhaabbanni qulqullaan akkana jedha eessarra jira mee bakki soorsi isaa rakkoon qabu ba'uu keessa jira inni ba'uu keessa jira ba'uu raggatee jiruuf rakkinaan qabu inni maal ba'uu bakka feete iyyuu ta'e ati mee jecha kana mee bakka inni itti dubbatame naa kenni mee ba'uu haa ta'u bakka rakkinaan qabu waa'ee golgaa gaafa jedhu ashi golgicha waa'ee golgaatii wanti wal qabate golgaa jechuuni dhaammati gaafa ofii keetii ol golgitu ofiin yookaan immoo foon keenyaan of soon taane waa'ee golgaatii kan dubbatamaa jiru miti duubatti achi deebinee ba'uu keessa laaluu dandeenya. Goofticha jedhamee jiraadhaa mi kan irratti haasa'u jiru. Hafuura qulqulluun goofticha jedhamee jira. Goofticha kan jedhame eessatti jedhamee jennaan Phaawulos caaffata qulqullaa'utu jedhe jechuu jira. Caaffanni qulqullaa'aan eessatti jecha kana fayyadamee anka jechaa jiru isa kana. Rakkinaan qabu gosh simpiidhaas. Naafi salaale teetu san seensisaa agarsiif. Gaafii qaba jechuu jirti. Echi deebinu? Eeywa deebi rakkoon qabu naaf kenni bira hin dubbanna. Seera uumamaa boqonnaa 11 seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 bani waa'ee sadan isaanii siyaasaa waan ta'eef waan sadan isaanii miti hafuura qulqulluudhaan golgichi yeroo goofticha kan jedhame kun caafata qulqullaa'aa keessa kan jira jedhe kan Phaawulos caafata qulqullaa'aan goofticha jedha hafuura qulqulluudhaan goofticha jedhee dubbachuu jira. Hafuurri caafani qulqullaa'aan sun eessa jira kan jedhu gaafiin kiyyaan. Isa kanatti dhufna jalqaba sadan tokkummaa dura wallaalchisna. Dura sadan tokkummaa. Didee dhageessanii seenaan didee. Didee seenaan. Diduu miti kun. Lakki miti mila. Dideedis. Awwal maanni beektaa wanta ati beekuu qabdu warra jala jiranis dura waa'ee sadan tokkummaa sana akka hubatan barbaanna.
sadan tokkummaa sana hubatanii. Kalaas diddee jirta ati buufee sadan tokkummaa. Maaliifan didama? Diddee jirta. Diddee dhiisii maali? Argitee? Diddeetii kalaas. Miti kaa dafa didoo osoo hin taane waa'ee sadan tokkummaa dursaa wanta ati gaafachaa jirtu waa'ee sadan tokkummaati. Sadan tokkummaa xumurree kaane. Situ san dhiisee xiqsii gurbaan fidate irra deemee mitisa. Situ san dhiisee xiqsii gurbaan fidate yookaan ammoo bakka lukkisii gurbaan fidate irra deeme. Ani bakka gurbaan fidate san irratti deemnaan ani mee bakka tanatti rakkoon biraatu jirti jedhee irratti yaadadheeti rakkoo biraa sanuu sii kaase. Tiksiin akka jiru caafaan qulqullaan akkana jedhee kan jedhee dubbatu Phaawulos hin jiru caafata qulqullaan ba'uu keessa jira siin ilaama ko sana iddoo isaa sii maal jira ba'u. Ayyee naaf dime caafa ba'uu keessaayyuu bakka fedhe naaf. Iddoodhuma silaa miti cuqaasa sila cuqaasee innumti jechuudha cuqaasan sila cuqaasee naafa baasu iddoodhuma 17 sana gajjallaadhuma irratti goofticha lafa jedhu sana gajjallaatti naafa baasu. Baay'ee baasiif himu akkuma inni jedhe baasiif hime. Korontos lama fa boqonnaa sadii lakkoofsa 17. Waa gadi tuqii fi bakka lakkoofsa 16 sanirra. Inni jedhaa kan jedhu olaanu sanne. Yaa ta'e. Ba'u mee dubbis mee ta'e. Ashi. Ba'u soddomii afur. Sagalee kooti moo sagalee isaati ijoo? Ay, natu jallise boy, ay dubbisaan jira gadi deebitanii boy. Namni ada ga'u sagalee ol kaasee. Ay, ofuma keetti sagalee ol kaasee dubbisna. 34 ofuma keetti dubbise achirraa kaasiiti. Jalqabaadha 33 irraa kaasiiti. Ilaa kunoo kana jalqabarraa kara gubbaarra jira garuu Hussein garuu Ayya ana si dubbisa mee sagalee ol kaasee. Maal jedhaa lakkoofsa 33 irraa. Museen isaaniitti dubbatee yommuu raawwatee fuula isaa hin haguuggatee jedhee. Ol deebiiti. Okay, lakkoofsa 33. 30 irraa kaasiiti. Laa ilaaha illallah. Hayyee tole 30 irraa kaasee si dubbisa. Aaroonii fi namoonni Israa'el hundiruu gara Musee yommuu ilaalan fuulli isaa akka calaqqise arganii isatti dhiyaachuun sodaatanii jedha. Museen garuu yeroo isaan waametti Aaroonii fi hangafoonni waldaa gara isaatti hin deebi'anii innis isaanitti hin dubbate. Kana booddees namoonni Israa'el hundiruu gara isaatti dhiyaatanii innis wanta Waaqayyo tulluu Siinaa irratti isatti dubbate hundumaa isaanii abboome. Museen isaanitti dubbatee yommuu raawwate fuula isaa haguuggate. Inni Waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf gara fuula isaa duraatti yommuu dhiyaatu immoo hamma isa biraa gad ba'utti haguuggii ofirraa hin buusa ture. Yommuu gad ba'us waan abboomame namoota Israa'elitti hima ture jedha. Meetiree wanni akkas jedhu. Jechi kuniif jechi sun walitti uumamaa waliin qabatu. Ilaa iddoon kuni kan inni dubbatu jechuudha. Waa'een haguuggii gaafa jedhu fuula Waaqayyoo dura ture ofiisaati eessa turedha? Siinaarra ture. Siinaarraa gaafa gabbu'u sabi Israa'el maal ta'edha? Gubbaarraa gaafa kaastee ilaaltu iddoon kuni waa'ee sanaati wajjin wal qabsiisee. Mee ibnu ati bakka san dhaabaa jedhanii kun macaa harkaa qaba. Maal ta'ere maal? Maal wal fakkaata? Yaa uummata keenya mee isinummaa murteessa warra zirsan kun. Rabbii jedhamee murteessame. Na dhaggeeffadhu kaa. Mee jecha kanaa fi anillee itti garsiisame. Anillee itti garsiisa. Natti argisiisuu keenya. Anin dubbisa kana bira jirurraa qoy isii dubbisa kan. Mee jechi kun maal jedhe asitti lakkoofsa 16 caaffanni qulqullaa'an yeroo inni gara gooftaatti gara galutti golgichi isa duraa in fuudhama in jedhaa jedha. Jecha kana qaba. Caaffanni qulqullaan akkana jedhe Phaawulos. Tayyib lakkoofsa 34 irratti ammoo maal jedhaa seera ba'uudhaa jechuudha. Inni Waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf gara fuula isaa duratti yommuu dhiyaatu immoo hamma isa biraa gad ba'utti haguuggi ofirraa hin buusa ture jedha. Haguuggi jechuun haguuggatee taa'aa ture fuula isaadha. Malee waan biraatti miti. Eegasan yoo yommuu gad ba'us waan abboomame namoota Israa'elitti hima ture jedha. Kanuma wanni hin dubbatu. Sirriidha. Maali wal fakkaata yaa seena Rabbi jedhiti. Rabbumaan hin sodaattu moo? Rabbiin sodaadhuma. Akkanan sitti maa jiru maal ni beektaa? Jalqaba inni kuni Museen isaanitti dubbate yommuu deebisaa jamaa yoo jira. Na dhageef ati koomila akkam beektaa? Yaadati irra jirtutti ana na ficcisiisoo osoo hin taane yaadan si ibsuu jalqabu meerri akkas jedhaa qofa osoo hin taane dura na ficcisiisiiti ansi ficcisiisaan jira miti sana booda haasofna. Fixadhu si dhageeffachuu jira ijoollee seensaa jechuun jira fixadhu. Museen kan inni ture Waaqayyoon bira ture.
maaliif lafa yeroo duraan Muusaadha jechuudha. Muusaa waa'ee Muusaati kan haasaa irra mitiidha. Waa'ee Muusaati. Musee jechuun Muusaadha. Waa'ee Muusaa gaafa haasofnu Muusaanii eenyu wajjin haasaa ture? Waaqa wajjin haasaa ture. Maaliif kakuu fuuchuuf yookaan immoo isa ittiin ofii keenyaatti amma kakuu jechuudha. Kakuu sana barreessuudhaaf iyyuu isa fuudhee dhufaa ture. Yeroo sanatti maal jedhaa? Achirraa gaafa gabbuu hafuurri isarra ture. Maaliif eenyuun bira ture? Abbaa bira ture waan ta'eef jechuudha. Abbaa biraa gaafa gabbuu yeroo sanatti sabi Israa'el maal ta'ee fuula isaa ilaaluu sodaatan. Sana booda maal godhe? Yeroo abbaa fuuldura ture hin golgatu tureedha. Fuula golgaa jechuun hafuura waaqayyoo yookaan immoo ayyaana waaqayyoo isa keessa jiruun golgamuu jechuudha malee isa amma jetteen osoo hin taane kun walitti dhufeenyi isaa. Macaafichi waan jedhu. Yaa seenaa rabbii kan keessa sodaadhu. Nalleen sobiin ofilleen sobiin. Yaficcisiisi. Si sobaan jiru maal? Goofticha jechii jedhu jira. Seera ba'u keessa. Goofticha jechii jedhu jira. Amma Goofticha jedhee dubbatame jira. Na dhaggeeffadhu kan wayin sitti himaa. Ilaa ammatti innatti itti deebite waa'ee golgaa na gaafatte laa waliin hin dhayin. Waliin hin dhayin. Rabbii kan keessa sodaadhu yaa gurbaan. Miti. Saatiin irraa fixini yeroo takka akka wanni siin jedhu. Dhaggeeffadhu mee takka na dhaggeeffadhu. Jechichi kan jedhu jechi Phaawulos jedhe kan inni ragaa fidatee ittiin dubbate laal ragaa inni fidatee ittiin dubbate maal jedhe caafanni qulqullaa'aan maal jedhan jedhe yeroo inni gara gooftaatti garagalutti jedhe akkas jedhaa seerii ba'uudha gooftaa jedhe jecha kanan dubbata. Eshi maal jedhame ofuma keetii inni jedha laa dhaggeeffadhu inni waaqayyoo wajjin dubbachuudhaaf. Gara fuula isaa duraatti yommuu dhiyaatu immoo waaqayyo inni jedhame sun hafuura qulqulluun jedhame si hafuura qulqulluu wajjin dubbachaa ture Musee immoo waaqayyo abbaa wajjin dubbachaa ture. Abbaa wajjin. Maaliif hafuura qulqulluun eessa jedhame? Eessa jedhame? Goofticha inni jedhame sun jedhe hafuura qulqulluudha jedhe dubbachuu jira Phaawulos. Phaawulos eessaa goofticha jechi jedhu sana eessaa fuudhee itti dabale. Maaliif Phaawulos hin amantaati? Maaliif Phaawulos akka qulqulluudhaaf goota bakka kanatti Phaawulos dogongoree jira yettimaa biran dabarre. Lakki hin dogoggorre maaliif hin dogoggorre? Dubbiin kun sirriidhaan jettee maa biran dabarre karaa gabaabaa. Lakki hin darbu maaliif beektaa uumama naaf itti kaate jechicha naaf itti kaate jecha goofticha jedhame san naaf itti kaate. Miti ayi erga akkas ta'e erga isa kana yaadde ta'ee erga atis akka kana goota ta'e akkas jedha la ba'uu dhaqiiti. Uumama 11 dubbisish uumama 11 uumama boqonnaa 11 akka jedha kottaa sadan tokkummaa barbaadda waan. Sadan tokkummaa maaf baqatta ammati ati koo akka nu hubachiisu osoo hin taane ofii keetii akka namni nu banni gochaa jirtu. Nama seensaa ijoolleen nizaamuun faate ijoolleen mootota rakkatan. Ayyee tole mee kana bira si yaada baruu taayyu. Kana bira si dabreetiin jira ati mee naaf himi atem. Atamma sadan tokkummaa waaqaadha maaliin sadii maaliin tokko ayyee garana si deebi'e. Na dhaggeeffadhu. Wajjin rakkatte. Maaliif rakkanna maali? Maal dhugaa gaafan sitti mukkoo dhugaa baqatteemsitu? Maaliif beektaa? Dhugaa maal natti tasaa isa kana mul'isaa ture yaani. Isa kana mul'isaa turre. Sirrii miti kun jechi Phaawulos bakka kanatti hin dogongoree miti beekaatti dabalee biyoo taate malee. Waan dogongoree hin qabu. Maaliif beektaa? Goofticha jechi jedhamu hin jiru. Macaafa gaafata qulqullaa keessa hin jiru hin dubbatamne jechi kun. Jechi kun yoo dubbatame ta'e kun awwal qaasif as jira macaafni as jira macaafa keessaa mee fattashinaafi hin jiru. Rakkina hin qabu. Goofticha jedhamee kan dubbatame hafuura qulqullaa kan jedhu kun soba. Dubbii sirrii miti. Yoo jiraate maaliif beektaa? Elaa kottu sadan tokkummaa gaafa jedhu elaa kottu si hubachiisa uumamatti achi deebi'a kakuu haaraa keessaa dhiisee jechuudha. Ayyaa uumama deebinaaf. Maaliin sadii maaliin tokko naaf ibsi eenyuuta. Kunoo siin ibsa kunoo. Kottaa gadi buunee uumama boqonnaa 11 lakkoofsa 7 dubbisi. Kottaa gadi buunee wanna laangweejii walitti dhoofnaa jedhe afaan namaa walitti dhoofnaa. Ashi kanaafuu laangweejii sana jedha afaan isaan kani isa kana jette erga kana beekte gaafa gadi buuna jedhu amma iddoo poointiin koo gaafa gadi buuna jedhu eenyuun jedhaa jira. Maal namoota baay'een jechaa jira yookaan waawwayiitiin jechuu jira. Waawwayiitu bira jira. Abbaa bira waawwayiitu jira. Maal waa jechuu jiraate gad buune jechuu jiraate tayyib ati naaf ibsi kaati situ naaf ibsa jiraami. Sitti maan jiraame sadan tokkummaa barbaadde waan ta'eef jechuudha. Jalqabaa. Maaltu sadii jedhame sadii jedhame. Kottaa gadi buunaa gaafa jedhu nu radno yaalu. Gaafa gadi buuna jedhu. Maal buuna jechuun nama miliyoona ta'uu danda'a miliyoona 2 ta'uu danda'a. Namni bira jiru maaliif beektaa eenyuyyuu abbaan argine tokkicha ilma isaa qofatiyyuu isa himeedha. Isuu bichaa asuun tarra ka'u nu miidhagu. Isa duwwaatu isa hime duwwaadha malee
iddoo amma jettee maal inni eenyuun akka jedhe sadiin jedhee kan jedhu eessa argatte sadiin jedhee kan jedhu ilaala dhaggeeffadhu kottaa gadi buuna gadi buunee kottaa jedhamti kottaa gadi buunaadha kan inni gadi buune gaafa jedhu eenyuun jedhaa jira warra isaa wajjin jiran parsanii ibsala parsanii ibsa kun kottaa gaafa jedhu nama tokkoon kotteedhama malee parsanii meeqa na dhaggeeffadhu ka nama tokkoon kottuun jedhamu kotteedhama malee kottaan jedhamu kottaa gaafa jedhu nama sadan isaanii ibsaa jechuudha. Tayyib parsanii meeqa maal waaqayyoon bira kan jiru waaqayyoon bira jiru Gabrieliin bira jira Gabrieliin fuuldura waaqayyoo kan dhaabatu jira Miikaa'el bira jira. Na dhaggeeffadhu maal ati maaf waliin laaqxaa alaama kuma waliin laaqaa jirtaan. Maal ati eessaa fuutee sadiin jedhe itti maan dura na hubadhu jedhe yookaan hafuura qulqulluun jedhe eessaa fiddeeti. Kottaa jedhe gadi buunee dhala kottaa gaafa jedhu. Natti mika esa eenyutu jedhe eenyu akkasiin jedhe si hiike eenyutu kottaa ogguu jedhu san sadiin jedhe eenyutu jedhe si hiike tanuma naaf deebise yalla. Namni ilaana dhaggeeffadhuudha. Namni naa hiika osoo hin taane kottaa gadi buunaa gaafa jedhu eenyuun jedhe nama meeqaan jedhe yookaan uumama meeqaan jedhe naaf himi. Maal jedha beektaa ilaana dhaggeeffadhu jalqabarraa kaasnee waa'ee uumamaati kennaa isaa namatu gaafa abboomamuu didu gubbaarraa gaafa kaatu jechuudha. Gaafa namni abboomamuu didu maal godhee namatu gara idaa ofii isaaniitii ijaarratan Yesuus Kiristoosiin bira dhaqna yookaan gara waaqnaa dhaqnaa jedhan gaafa inni kana jarri namni gaafa ni didee gara kanatti as deebi'u maal godhe kottaa hafuura qulqulluu abbaan sadan tokkicha jechuudha kottaa gadi buunee afaan isaanii waliin dhoofnaa jedhe gaafa kana jedhu inni ofii isaatii abbaan maaltu sadii siin jedhe kottaa jechuun namoota malaayikaa hedduu jira waaqayyoon bira. Malaakaadhaan jechuun mala maaltu sadii siin jedhe sadii maaltu siin jedhe. Ilaana dhaggeeffadhu. Maleekotaan osoo hin taane maleekaan ergaa fiduudha ga'een isaanii yoo hin amantate Jibriil Mariyamatti hime sana jechuudha. Akkuma sanatti achi deebina yoo ta'e jechuudha. Ergaa fiduudha. Kun ergamootaan osoo hin taane maal seexanas yoo ta'e koo ergamaa ture mitiire. Akka sanatti deebina taanaan waa'ee sanaa miti amma. Eenyu siin jedhe gadi buuneetiin afaan namaa afaanota waliin dhoofna kan jedhe kun macaafa jedhaara miti macaafa jedhamti macaafa mee macaafa keessa naa kenni ka macaafa keessa naa kenni sii kenneen jalqaba waaqni jara sadiin dubbate sadiintu waliin dubbate kan jedhu naa kenni mee bakka kamitti akka jedhe ati kooma laali mee macaafni ilmatti dubbate afaan qulqulluutti dubbate kan jedhu eessarra jira afaan oromootiin sitti haasaara amma abbaa koo no baddu malee seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa torba. Ayye sirraa fuunu hafuura qulqulluun dubbate ilmaan dubbate ettees tayyib sirraa fuunu mee akkuma jiru. Tayyib kottaa kan jechaa jiru eenyu jechuu jira kan dubbataa jiru eenyu. Abbaa. Kan kottaa kan yaamamaa jiru eenyu. Hafuura qulqulluu sadan isaanii lamaan isaaniitiif kan hafe jara jira waan ta'eef jara sana. Jarri isaan adda moo isuma jarri? Tokkoma moo isaan adda? Isumadha. Kottaa maa jedhare isuma erga taate? Kottaa haa gaaffiin keessa kana kottaa gaafa jedhu jalqaba sagalee turedha Yohaannisitti achi deebine. Sagalee wal simsiisna waan ta'eef. Maal kolfan qabu? Sagalee ofii kottaa kan jedhee dubbatu iyyuu sagaleedha. Sagaleen dubbachuu jira sagaleedhaan sagalee ofiitiin dubbatamoo. Akkamitti waaqni sagalee ofiitiin kottaa jedhaan sagalee ofiitiin kottaa akkamitti jedha? Adda naan jette jarri kun adda moo addaa isuma naan jennaan tokko naan jedha. Deebitee ammoo jarra kana yaamaa jira naan jette. Inni sagalee dubbatee yaamu jira. Ilaa hojiin gargar qaamaan garuu tokko. Qaamaan tokko? Eenyuun kottaa jechuun jira dee. Ufumaan kottaa jedha isaa ufumaa taa'ee ufumaa isaatii kottaa jedha. Laa kuni yoo abbaan si ibse malee akkamitti ufumaa isaatii ta'ee ufumaa isaatii kottaa ofiin jedha isaa maal nagaadhaan biyyi. Na dhaggeeffadhu gaa yaa'u kun yoo sii galle taanaan immoo yaa'u kun ibsa namaan osoo hin taane ibsa hafuura qulqulluun namaaf hubatamaa. Kana caalaa inni kun ibsa hafuura qulqulluu dhiisee ibsa waaqaatiin osoo addunyaan kun wal geesse waan hiikamuu danda'uudhaan waan ittiin sobanii jiraatan malee.
Maaliif akkamitti qaamni tokko lafa taa'ee ati qaama tokko qabaa jette akkamitti qaamni tokko taa'ee kottaa ofiin jedha kottaa jedhu na dhaggeeffadhu sitti ni maal akkamitti waaqni tokkichi akkamitti taa'ee kottaa ofiin jedha. Tokko ta'uu isaatiif ilaa na dhaggeeffadhu kunoo siin ibsa Yohaannisiin bira dhaqi tokko ta'uu isaanii siin ibsa barbaadda taana. Boqonnaa 10 lakkoofsa ibsime. Boqonnaa 10 lakkoofsa 30 dhaqi. Dubbisiitii ibsi kaati mas eegu jira. Esh rakkinaan qabu. Esh 28 kaasee si dubbisa. Ani jireenya bara baraa dubbisi bakka barbaadde kaati dubbisi. Esh ani jireenya bara baraa isaaniif nan kennaa isaan bara baraan hin badan namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irraa guddaadha. Homtinuus harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Abbaaniif ani tokko isaaniin jedhe. Kana irratti warri Yihuudootaa dhaga'anii isa ajjeesuudhaaf ammas dhagaa funaannatan. Yesuus garuu deebisee hojii gaarii abbaan koo anatti kenne baay'ee hojjedhee isaanitti argisiiseera. Isaan kana keessaa hojii isa kamiif dhagaadhaan ana dha'uu barbaadu isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo ati Waaqayyoon waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjetteef dhagaadhaan kan si dhoofnu miti. Ati nama taatee utuma jirtu Waaqayyoon of goota'uuf jedhanii deebisaniif. Yesuus immoo anoo isin waaqayyoota isiniin jedheera kan jedhu seera keessan keessatti caafamee jira mitiidha. Waaqayyo garuu dubbiin isaa ittiin kennameen waaqayyoota jedhee waan macaafni jedhus hin diigamu. Yoos immoo ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ilma waaqayyoo. Warri moodeetaan aadaa hojjedha barakallahu fiikum. Yoom xumurta garuu? Ani ilma waaqayyooti jedhee kanan attamitti waaqayyoon arrabsita jettu ree. Egaa ani hojii abbaa koo hin hojjedhu yoon ta'e anatti hin amaninaa. Ani hojii abbaa koo nan hojjedha yoon ta'e garuu anatti yoo amanuu dhabaattan iyyuu hojii kanatti amanaa. Kanaanis abbaan ana keessa. Ati mirkaantee macaafa waan nuti dubbisnee hin beekne seetee nuti dubbisuu jirta waan haaraa isin dhageesse. Iddoo kana na hubadhu. Guyyaa hunda dubbisaa oolla kana dhiisati kana isin akka waan guddaa nu dhageessaa jirutti sitti dhagahameeti dhugaa qabda. Nuti yeroo hunda dubbisne sagan wajjin rakkate. Amma akkasiin jedhu. Awwal. Mee akkasiin jedhan gaafi makkee duraa sana deebisi. Awwal. Koottaa kan jedhee. Awwal na ficcisiisi ka. Na ficcisiisi amma ati ofii keetii na ficcisiisette miti ansi xumursiisee si dhaggeeffadhaan jiru waan ta'eef iddoon irra jiru kana nan dubbisaa dhaggeeffadhu. Kanaanis abbaan ana keessa na dhaggeeffadhu anis abbaa keessa akkan jiru ba'eessa gootanii hin hubattu isaaniin jedhee jedha. Amma 38 dubbise. Ammoo gadi lixu. Ayyee xixiqqisii 10 dubbistee jirta waan xiqqaan dubbifne. Ayyee amma obsi yeroo takka obsi yeroo takka kana dubbisaa wallaa kanaaf hin cinqamin ati kana ni beekna. Ayyee akkasiin jedhan amma ati dubbistee dubbisuu baatte iyyuu koottaa kan jedhe sun qaama kamtu qaama kam yaamu jira. Itti meeraam amma kunoo asirratti iddoo amman siin jedhe 38 irratti deebi'ee yookaan immoo 30 irratti ani abbaanis ana keessa jedha Yesuus Kiristoos. Akkasumas immoo kanaanis abbaan ana keessa anis abbaa keessa. Mee akkam jennaan afaan Oromoo. Eega wal keessa jiraatan akkami koottaa ofiin jedha. Wanni tokko akkamitti taa'ee koottaa ofiin jedha. Waaqni tokko erga ta'e koottaa akkamitti ofiin jedha. Koottaa akka inni jedhe sitti meem abbaan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon isaanii tokkodha. Tokkummaa isaanii siif ibsee.
Kana caalaa akkamitti wanni tokko taa'ee kottaa ofiin jedha. Kottaa akkamitti ofiin jedha. Akkamitti akkamitti kottaa ofiin jedha wanni tokkochi. Waaqni tokkochi akkamitti of yaama. Tokko innuu tokko jette sila akkamitti of yaama. Maaliif waa ilaana dhaggeeffadhu maaf waa meesa jedhuufi ilaana dhaggeeffadhu lafarra gaafa dhufe Yesuus Kiristoos yookaan Iisaan karaa Maryamaa akka dhufe hin amantu. Gaafa lafarra dhufee miti seerri uumamaa kan barreeffame. Dhaggeeffadhu barsitti himaa. Saba zamana turaan. Gaafa sana akkamitti of yaama akkamitti tokko erga jette waaqni tokko akkamitti of yaama akkaataa inni of yaamu qofa naaf himi. Kan jira amma koo ati naannan dhaggeeffadhu ofii keetii ammati tokko isan jedhe siif himee mamman tokkummaa isaanii kunoo Yohaannis irraa siif hime tokkummaa isaanii jechuudha. Tokko jechuun kanadha. Aboo inni bakka deebisuu hin danda'u dhageessanii. Akkamitti of yaama jennaan ati kana dadhabdamu. Akkamitti of yaama koottaa ofiin jedha akkamitti taa'ee waaqni tokkochi koottaa akkamitti ofiin jedha waaqni tokko jette sila akkamitti koottaa ofiin jedha. Qaama tokko jette qaamni tokko akkamitti koottaa ofiin jedha. Qaama tokko ta'uusaa sitti meemi laamma qaama tokko gaafan siin jedhu qaamummaan tokko hojiin garuu gargarii. Amma kootammaa duuchaa dhumaanii. Akkamitti koottaa ofiin jedha tolee ishee bira si adabru. Eega sani koottaa gadi buunee afaan namaa waliin dhoofna gaafa jedhu san gabbu'ee afaan namaa waliin dha'ee meeqatu gabbu'ee afaan namaa waliin dha'e. Sadiinu gabbu'a ammoo maaltu gabbu'e. Iddoochumarraa ilaaltu. Erga beekte amma. Eebbicha naaf himi kaa dubbisi. Maal deebii maal rakkina hin qabu meerre inni silla dubbisu ibnuu moo ibnuu na dubbisu barbaade rakkina maalii qabu. Maal anuun dubbisa rakkoo miti koottaa gabbuuleetiin afaan namaa kana waliin dhoofnaa jedhe. Tamaam. Dubbis. Achis waaqayyo guutummaa lafarraa isaan bittimsee isaanis ijaarsa mandara eegasanii achi boodaan maal jedhaa koottaa mandara riqaan isaa bantii waaqaa bira ga'u tokko ofii keenyaaf hin ijaarannaa nuyi guutummaa lafarraa akkana jedhanii akkas wanna jedha tole eessatti koottaa gad buunee inni tokko afaan isa kaanii akka hin dhageenyetti afaan isaanii duraa waliin hin maknaa jedha. Meeqatu gabbu'eetiin afaan isaanii kana waliin make afaan namoota kana waliin make. دبين ببدي يا جماعة خلاص أيه سينا قلا دومي الفاد أيه قلا نجرت ما يبدأ مال كوي كاسيدي ما فيو ما جرت مود أما كوا يا دجر دبين جرجنا بيتك كي جنامني سيوب سجرا موسي مالتي واقع توكي واقع سدي واقع سجتة واقع سدي كو چولة توكو كو چولة سدي بديه والكيس مالي في سيفي ميم يوهاني سردك سيفي ميم وانجرو كو سيفي ميم إذا كان مو Ayyee tole mee waaqayyo Yesuus sagalee ture jettee amantaati. Yesuus sagalee ture isa. Sagalee ture. Sagalee akkamiidhaa ture sagalee maaliidhaa kan dubbiidhaa jechuudha moo dubbii ture moo Yesuus. Yohaannis irra dhannu Yohaannis hin dhaqiiti beeka waan jettee. Dhaqiitii mee dubbisati bakkuma dura dubbiste san jalqaba sagalicha ture kan jedhu san Yesuus dubbii ture moo dubbii dubbatamu ture Yesuus. Dubbii ture gaafa jedhu akka ammatti jettutti jalqaba sagaleen eenyuun bira ture abbaa bira ture yookaan waaqa bira ture. Sababumti sagaleen kun dhufeef maaliif sagalee isa kamtu waaqa bira ture. Eshi sagalee maaltu ture jalqaba sagaleen dhufuun dura sagalee maal jedhu ture. Eshi na dhaggeeffadhu shi namni cubboo hojjechuu isaatirraan kan ka'e waaqayyoo aboo sagalee dura kanaa miti waan cubboo hojjetu waan dhufuudhaaf miti kan si qaba dura sagalee maal jedhu ture sagalee akkamiidha ture. Dura dhufa kaa dura siin dhufa waan ta'eef dura isa kana na ficcisiisiti achi asin dhufa. Namni badii isaa irratti maal ta'e seenaa sagalee maal jedhu ture badii isaatiif haa dhufu haa dhiisuuti sagalee maal jedhu ture dhiisu waan badii isaa dhufuu minaamina san itti deebita san. Itti deebi'uun dura isa kana achii kaasee nas dhufa ka jalqaba kana naasofne taanaa lakki achii kaaseen bakka ansi gaafa kana deebisu malee sagalee maal jedhu kaasu malee waa'ee sagalee kana moo hubachuu hin dandeessu maaliif beektaa saatiin irraa fitina daraa hanke durayyuu saatii bilaasheen irraa fitte sagalee ture jette Yesuus dhufuu isaadha itti deebita gana naa himta kan dura jirtu xumuri duraan ture irratti haasawii jalqaba dhufuu isaadha sin gaafanne sababa waan fedheef haa dhufu cubbuu haa dhufu haa dhiisuuti sanitti deebita sagalee maal jedhu ture. Maal jedha ture jalqaba. Alaa waa'ee sagaleen dura alaa na hubachuu diddeema ammati.
Sagaleen jalqabaa Waaqayyoon bira ture. Sagalee maal jedhutu dhaloonni cubbuu hojjechuu isaarraa kan ka'e yookaan immoo Addaamirraa kan dhufe cubbuu dhaloonni hojjetaa turerraa kan ka'e cubbuun suni akka dhiifamuuf Yesuus Kiristoosin erguudhaaf. Maaliif sagalicha jechuun Yesuusin ture. Sagalichumti immoo eenyuun ture? Abbaa bira ture. Sagalicha maal jedhu ture yaa gobaji ko sagalicha maal jedhu dubbii maal jedhu ture gabaabs. Jalqaba waan hundaa ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofii isaa sagalicha maal jedhu ture? Sagalicha maal jedhu ture? Hello. Sagalicha maal jedhu ture? Sorry, iski wayna no basa ustaz ikamoli. Oy obsi galane. Oy Qolaasiyaas inni kaadhu meecho kaadhu. Obsi yeroo takka. Seenaa naafi sagalee maal jedhu ture jalqaba? Waaqayyoon bira ilaa sagalee maal jedhu dhabeetta sagalee ture. Sagalichi immoo eenyuun ture? Waaqayyoon ture. Namni kana dura cubbuu hojjechuu sagalee Waaqayyoon turuu bira Waaqayyoon bira ture jette Waaqayyo dubbatee of bira dubbii kaamo dubbatee ka'ee dubbii kootu asina bira taa'ee jedhamusi dubbiin akkam ol keessa jirta dubbii sagalee maal jedhu ture sagalee maal jedhu ture ምን የሚባል ድምጽ ነው ድምጹ ወይስ ቃል ነው ቃልም ነበራል ቃል ከነበረ ቃል ደግሞ ህይወት ነበር አይደል ቃል ከሆነ ምን የሚባል ቃል ነው ምን ተነግሮ ነው ቃል የሚባለው ቃል እኮ ማለት ይሄ ቃል የምስራች ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ እንደዚህ ቃል አይባልም ጨልሰሜቱ ቃል እንጂ የምስራች ቃል ቃልቹ ዋና አፋን ዱበት ሰገሌ ምስራቹ የቹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገሌ ጀልቀበ ቱሪ ሰና ምስራቹ ሂሜ ሰገሌች ሙእኙን ብረ ቱሬ ካራ መርያማ ዱፌ ኑፍ ደለቴ ጅሬኛ ኑፍላ ይሰካ ምስራቹ ዋን አርገሚኒ ምስራቹ ዋን እንጅሬ Kanaaf isa kana sagalee jalqaba ture. Kanaaf misiraachoodha sagalichi kun. Sagalichi jechuun misiraachoo yoo ta'e Yesuus hin jiru ka. Misiraachoo jechuun waan fuuldura jiru. Sagalee misiraachoo jechuudhumti immoo eenyudha? Yesuusin. Okay, sagalee maal jedhu mee? Sagalee maal jedhu? Maal jedhee dubbatame mee? Ish sagalee maal jedhu dheeta? Ala afurarraa kaasee dubbisi. Yohannis sagalee maal jedhu waan jedhu naaf himi mareeti sagaleen sun maal jedha qaaliin sun maal kan jedhudha mee jechi sun sagalee waaqaati Waaqayyoon bira ture Waaqayyo ofii isaatii ilmaan namootaa oolchuuf badiisa sagalee maal jedhutu ture yaa ilma namaa yaa ilmoo namaa yaa seenaa tolosaa mee sagaleen sun maal jedha sagalee maal jedhu jalqabuma Waaqayyoon ture siin jedhe Waaqayyo ofii isaatii nu oolchuuf karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos dhufe Waaqayyo sagalee dhamoo Waaqayyoodha si Waaqayyo sagalee dhamoo Sagalee jechuun sagalee ittiin dubbattu aksantii isa kana. Inni kun garuu sagalee isaati jettu osoo hin taane sagalee namni uumamaan ofii isaatii sagalee baasu osoo hin taane kun sagalee jireenyaa inni kun kan inni dubbatu maal jedhaa sagalee iddoo kana duwwaa sagaleen jireenyaa maal kan jedhudha sagaleen jireenyaa tu waan hin dhagaamne moo waan dubbatamne moo na dhaggeeffadhu gaa sagalicha siin dubbisa inni kun jalqabumaa jalqabee waan wanti hundinuu tiksi maal tiksiin kennitan dubbattanii tiksi kennitan malee osoo dubbatiin tiksi kennitan dubbisa iyyee mee sagalee sanii dhaggeeffadhaa mee sagalee Yesuus ture isaa yaajamaa oli dubbisa. Jalqabuma irraa kaasee waa'ee sagaleeti kan dubbatu sagalichi jalqabaa waan hundumaa ture sagalichi Waaqayyoon bira ture sagalichi ofii isaa Waaqayyoon ture inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture wanti hundinuus isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jireenyi isa keessa ture jireenyichis ifa namootaa ture sagalichi dukkana keessatti in ibsaa dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u namni Waaqayyo bira ergame tokko ture maqaan isaas Yohannis jedhame inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe namoonni hundinuu dubbii isaatiin mee ture sagaleen sagaleen kaminni yaa jamaa sagaleen kaminni re sagaleen Yesuus ture sun kaminni re al tokko koy gidduutti na jalaa dhaabate namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e ificha jechuun Yesuus jechuudha. Inni ofiisaa ificha hin turre. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'u. Ati macaafa dubbisuu irraa jaalalli si qabe malee waan wanaadhaa haasa'uutti hin jirtu ati. Macaafa dubbisuudhaaf tole wanna jetteeti. Ani kan si gaafadheeni macaafa dubbisuu qaba osoo hin taane yaa goobas bakka san sagaleen isa kanaadha jedhi bakka takka irra gad dhaabate. Dhaggeeffadhu kaa ilaa sagalechaan sitti maaraam waa'ee sagalee sanaa barbaadde miti. Waa'ee sagalee sanaa sagalee maal jedhudha sagalee san dhagoo sagalee san beekuu barbaade sagalee maal jedhu
Sitti maal amma isan dubbisaa jiru kun hubadhu ati amma sagalichuma sii dubbisaa jira sagalicha na dhaggeeffadhu. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufee namoota hundumaaf in ibsaa. Inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa isuma keessa. Daa'imummaa qabdanatti fakkaata taphachuu barbaada goobasiif. Waa'ee taphaa miti. Waa'ee taphachuudhaaf as hin jiru bar. Hin taphatiin na wajjin. Ani akkasii hin jedhe gaafii qaxxiidhaa si gaafadhaan. Yesuus sagalee ture duraanii naan jette. Sagalee maal jedhu ture siin jedhe gaafii gabaabaa. Sagalee jechuun Yesuus jechuudha. Dubbii maal qaalii kan jedhamu waan dubbatamuun jedhama. Dhageeffadhu wajjin hin qallatini. Qaal kan jedhamu የምናገር ነገር ነው. waan dubbatamuun qaalii jedhama. waan afaan irraa bahuun jedhama. Tayyib sagalee ture jette ati. Yesuus sagalee ture jette. Sagalee maal jedhu ture? Maal jedhame dubbatame ture? Waan jedhame san naa himi siin jedhe. Atamoo Yohaannis tokko irra dhaqee si dubbisan aan jedhe. Sagaleen ture Yohaannis kan dubbate Yesuus as barreeffame Wangeelii Yohaannis. Anka si gaafachuu jiru sagalee duraan ture san si gaafachuu jira. Yesuus sagalee ture jette. Sagaleen sun kamaal jedhu? Kanuma. Waa'ee sagalee kanaa sagalee maal jedhu seena? Sagalee ilmaan dhaloonni lafa irra jiru akka hin banneef ergamedha sagaleen kun. Sagalee maal jedhu ture duraan? Sagalicha ture ka jedha. Sagalichi sun maal jedha? Maal jedha dura? Waaqayyoon bira ture jette. Sagalichi sun kamaal jedhutu ture? Maal jedha sagaleen sun? Eenyu dubbate sagalee san? Maal meeqan siif hima? Amma koo meeqan sitti hime? Meeqan sii dubbise macaafarraa jechuudha. Sagalee jalqaba ture. Afaan Oromoon galuu filaata. Mee eenyu maaliin ibsaa mee jamaa? Meeqoo waa si ibsa mee? Fakkeenya si ibsa. An awwal qaasim jedha. Hin dubbataa jira kan dubbate. Sagalee kootu sitti dhagamu jira. Tayyib kan dubbataa jiru awwal qaasim. Sagalee kan dubbataa jiru awwali. Wanni inni dubbatullee dhaga'utti jirta. Sagalee kan jedhamu isa kana yookaan dubbii kan jedhamu isa kana. Dubbatamee waan ibsamutu sagalee jedhama. Tole amma kasi gaafadhaani sagalee wanni jedhamee tiyyaamamu kun maal kan jedhuudha eenyutu dubbatee jennaan Waaqayyo bira ture. Kanuma. Ati amma fakkeenyaan naa dubbatte miti waa'ee sagalee kanaa kanan ibsee namni cubbamaa ta'uusaa cubbuusaa oolchuudhaaf Yesuus Kiristoos biyya lafaatti ergame. Sagalichi eenyu yoonaan jette Yesuus. Sagalichi ifa namootaa turedha. Sagalichi jechuun immoo Yesuus Kiristoos. Sagalee jechuudha akka beektutti jecha jechuudhaan sagalee jechuudha. Aksantii afaan Oromoo dubbachaa jirra amanaafati. Aksantii nu dubbannu miti. Sitti mee iddoo kana akkoo sii dubbise Yohaannis boqonnaa tokko sii dubbise. Maali daree maaf sagalee jedhame? Dubbatamni maaf sagalee jedhame? Sagalichi ifa namootaa ture. Ifa jechuun immoo Yesuus Kiristoos. Inni dhagahumoo ani afaan Oromoo kanatu afaan Oromoo kiyya kanatu hin galleeffamu. Maaliif sagalee jedhame? Waan hin dubbatamne erga ta'e maaliif sagalee jedhame? Waan hin dubbatame tokko akkamitti sagalee jedhame? Sagalee kan inni jedheef sitti maan jira? Sagalee kan inni jedhee jireenya namootaaf kennuudhaaf kan dhufe Yesuus Kiristoos qofa akka ta'e kan inni dubbatu. A'uudhu billaahi mina shayxaani irrajiim. Abbuu shayxaanii sirra jiru si keessa argutu. Saatiin baay'ee sirraa fite. Ayyee. Gaaffii tokko. Saatii sirra finne. Saatii guddaa sirra fite. Bilaashumatti si wajjin wanni jechuun ijoollee biraa seensaa ijoollee hojjeta. Gaaffii tokko naa deebisi. Gaaffii tokko naa deebisi. Baay'ee obsesiifee wanna. Miti gaaffii tokko naa deebisi. Gaafii tokko si deebisu sababni isaadha beektee ati haasawan barree agasilaadha. Gaafii tokko yeroo meeqa si deebi'a? Gaafii tokko yeroo meeqa si deebi'a? Sa'aatii fixuuf as hin jiru. Si wajjin taphachuudhaaf as hin jiru ani. No, anis ikkoo qoosaatti hin jiru. Waa'ee jireenya dubbachaa irra. Waa'ee barraa osoo hin taane. Yeroo meeqa si deebi'a dubbii tokkichaa. Miti gaafa miti lakki. Maal na buusuun rakkoo hin qabu nan bu'aa rakkina hin qabu waan. Haasawa dhiisi gaafii kan keetti bu'u dhiisi. Esh. Fira dhiisi gaafii kan keetti bu'u. Esh. Isaanii guyyaa dhumaatti guyyaa alqiyaamaatti hin dhufaa jedha. Akka inni dhufu namanta? Guyyaa alqiyaamaa nama hunda dhufa maal? Lakki no. Isaan akka inni dhufu namanta? Akkasuma guyyaa alqiyaamaatti dura malee guyyaa alqiyaamaatti miti qofa. Lakki haa inni eessarra dubbatanaa kennime? Maali? Isa kana naaf ibsi jedheen si gaafadhe. Naaf ibsi siin jedhee. Anka si ibsu ka beeku si ibsu jiraatiin lakki jechuu jirtaa hoo? Guyyaa dhumaatti akka dhufu namanta miti? Ayyee guyyaa dhumaatti hin jedhu guyyaa dhumaatti kan jedhu hin jiru. Inni dhufaansi isaadha mallattoo guyyaa alqiyaamaan dhufa jechuun guyyaan qiyaamaa sun dhufin. Dhaggeeffattumoo yaa goobazii koo?
yaa rabbi kiyya si gaafatan afaan namaaf hin deebistu gaafattee obsitu akkam si goona seenaa ko guyyaa qiyaamaan dhufaa sun taane inni mallattoo qiyaamaa jedha mallattoo qiyaamaa keessa jira mallattoo qiyaamaa jechuun sun qiyaamaan dhufin dura wantoota dhufanii guyyaan qiyaamaa achi boodaan akka dhiyaatee jiru wantoota agarsiisan jechuudha suuraa 53 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aala dubbatee jira 61 irratti inni mallattoo qiyaamaati jedha dhufaansa isaadhaa baana dhufaansi isaadha mallattoo qiyaamaati malee guyyaa qiyaamaa dhufaa miti osoo guyyaan qiyaamaan gahin dura deebi'een dhufaa jennee ni amanna dubbatamee jiranni kun nabi Muhammad illee dubbatanii jiran isa kana erga isaan eeshi isa kana ni amanta waan ta'eef erga inni dhufa ta'ee deebi'ee guyyaa sana inni dhufa erga ta'e du'uu isaan amantaa gaake asin duran duune guyyaa san du'a eega deebi'ee dhufeen booda du'a eessa dhaqe gaafa lafa kanarra dhufuu isaan amanta miti inni dhufa lafa kana dhufaa bar inni guyyaa qiyamaatiin dura dhufaa bar guyyaa qiyamaatiin miti kan dhufu guyyaa qiyamaatiin dura dhufaa karaa Mariyamaa dhufeera miti lafa kanarra asin dura dhufee jira asin dura dhufee waggaa osoo gaysummaa biran gahin ol fuudhamee akka ol fuudhame Ustaaziin bira natti fakkaata. Rakkoon qabu.